Profeesar Biraanuun Raajii gimbiitti mana barumsaa moodela biiftuu gimbii jedhamu ijaarsa eegalchiisan. Ministeera barnootaa Profeesar Biraanuun Raajii godina Wallagga Lixaa magaalaa Gimbiitti mana barumsaa moodela sadarkaa lammaffaa biiftuu gimbii jedhamu ijaarsa eegalchiisaniiru. Profeesar Biraanuun dabalatee hooggantoonni olaanoon mootummaa naannoo Oromiyaa fi hooggansi godinichaa hojiilee misoomaa daawwatanii jiru. Kan odeeffannee FBC Afaan Oromoodha.